Egaa sunundu suuraa Itaaliyam yeroo daa'ummaa egaa ilaala baay'ee nama ajaa'ibdi ilaala sunundu baay'ee na kofalchiste baay'ee na baharsite yeroo daa'ummaa ilaala. Hello jirra akkam jirtan fayyaa jirtanii obboleewwan kiyya obboleetti wanti asunundu kan addunyaarra jirtan kan hordoftan kan maatii keenya taatan asunundu bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa ga'uun isin jedhu. Nagaa jedhinda. Hello. Akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagaa galata waaqaa kabajamtoota hordoftoota didaatiif sammuna babbanneerra akkam jirtanii arra waliin dhufnee jirra isin waliin mari'achuu fi isin waliin haasa'uu dhufneerra bashannanuu dhufneerra mee isin akkam jirtanii nagaa keessanii ani karaa kootiin baay'ee nagaadha beebii kiyyallee baay'ee nagaadha. Hundi keenya nu nagayaa isin akkamii nagaa keessanii nu nagayaa galata waaqaa. Hordoftoota didaatiif egaa akkuma beekamu har'a sagantaa ajaa'ibaatiin isin bira dhufnee jirra. Dubbii isinitti hin baay'isu. Sagantaan har'aa kun maalidha firoota kiyyaa? Har'a dijaan yaada tokko fidee dhufeera. Yaadni kun maalinni mee Itaaliyaan daa'ima taatee maal fakkaatti? Akkasumas maal jechuudha? Akkasumas immoo haadha isheetiif abbaa ishee isin waliin wal barsiisu mataa qaamaan osoo hin ta'in footoo isaanii isinitti agarsiisudha. Suuraa isaanii illee isaan barsiisnaan jedheera. Dhuguma faamilii kiyya isiniin barsiisnee maaliif inni immoo xiqqoo argaa kee. Faamiliin kiyya xiqqoo kaameeraa fuulduratti naan dhiyaatanii. Hinqaanaanis yeroo baay'ee hojiirra waan ta'anis anis isaan hin argadhu. Isaan biras yoon deemu immoo ani akkan kaameraan namna kana isaanitti hin jedhu. Suuraallee yeroo baay'ee tole naan jedhanii garuu har'a suuraadhaan suuraa kiyyaa fi suuraa faamilii kiyyaa isinitti agarsiisa. Mee maal fakkaata waliin laallaa isin bashannansiisaa dhugaa dubbachuudhaaf akka baay'eetti bashannantan yaada qabaa. Minu waliin ta'a. Wannan ani itti da'uu qabu tokkotu jira firoota kiyyaa. Maali sitti fakkaate? Wantan ani itti da'uu barbaadu maalidha firoota kiyyaa? Itaaliyaan albamii ishee jechuudha osoo ilaalaa jiru jechuudha. Dhugaan isiniin jedha firoota kiyyaa. Yeroo da'ummaa waggaa tokkorraa ka'ee jechuudha abbaan ishee jechuudha dhugaa nama ammayyaati. Footoo hin qabdi jechuudha. Suuraa hin qabdi. Suuraa waggaa tokko kan waggaa lama waggaa sadii afurii hin qabdi firoota kiyya. Itaaliyaan yeroo daa'ummaa fi amma yoo ilaaltan gonkumaa hin fakkaattu. Hin fakkaattu. Baay'ee kolfaatan ture isa kanammaa argaa kee Itaaliyaan isa kana hordoftoota kiyyaa isaanitti agarsiisuun qabaa kolfuu qabanii bashannanuu qaban jedheetan isin bira dhufee jira. Egaa hordoftoota kiyya. Dhugaa dubbachuudhaaf Ifakkaadhu isinillee ilaaltanii suuraa kana dhugaa baay'ee bareedduun ture daa'ima ta'e. Egaa hordoftoota kiyyaa suuraan waggaa tokko ilaalaa kana. Suuraa waggaa tokko irratti onnu isinitti jechisa. Onnullee qabalaan asirratti waggaa tokko jedha. Itaaliyaan Alamaayyoo አንደኛ ዓመት ልደት jedha. 1988 jedhaga. Bara 1988 ilaalaa Hadaar 4 amma onnoo kiyyallee akkan beektanii kan hambarreessaniif guyyaa dhaloota kiyya akkan irraaffanniif. Akkasitti jechuudha. Egaa Itaaliyaan Alamaayyoo asitti jechuudha baay'ee nama kofalchiisti. Dhugaan isin jedha ilaalaa kan. Waggaa tokko maal miriindaan asin jira yeroo sana? Miriindaan jira, burtukaanni jira. Daabboo furnoo daabboon jedha jechuudha. Immoo takka shaamaan immoo takka akkatti ejjettee agartu taa shaamaa takka. Amma maal fakkaata? Maal fakkaata asin? Tola waggaa tokko gara daa'ima waggaa tokko jechuun bee daa'ima keenya agarta eeganaa. Waggaa tokko. Dumbushaa ishee. Funyaan kiyyallee amma shingeechu. Eessi kan biraa uumee. Waggaa lama immoo
waggaa lama immoo sittis agarsiisa. Yeroo baay'ee haphii waan ta'eef dabba sanarraa hadan ture. Garuu qamisiin uffisiisan asitti haaraa shaggaadha. Qamisiin uffisiisan laal waggaa lamatti miriindaan lama. Amma garuu shaamaanis lama. Burtukaannis lama. Muuziin illee lama. Daaboonis lama. Jechuun waggaa lama waan ta'eef onnoon isaanii burtukaannis lama, daaboonis, muuziinis, shaamaanis lama. Durba faantaa kana akkatan jaaladhu wayini argite faantaa kana. Gisee faantaa dhugdee. Ani faantaa yeroo san dhugeera. Ani qoy yeroo san dhugaa dubbachuudha jechuudha. Ani baadiyyaadha. Ani waggaa kudhamoo akkana osoo horii eegaa jiru horii waggaa shammoo jaan eegaa jiru horii jechuudha. Baadiyyaa horii na jala kara sa'aatii sagalii maa kubata kara sa'aatii sagalii jechuudha. Abbaan kottume ilma koo kottume katamaas fuudhee deemu naan jedhee ani biyya kukaa katamaa naannaatiin yoo sirbi akkatti waan dasnee dhabaka Ameerikaa waan deemu natti fakkaata yoo dhabu dubbii yaa. Ishi katamaan jedhee beeni katamaan neereetan abbaan kee miriindaa fidii jedhe maal miriindaa naa kennin jedhe. Dhugaanis hin jedhamu miriindaa shanatti. Miriindaa shan himmiya itti mannu himmiya naannoo garaan kee bokkokee jechuudha. Dhugaanis hin jedha. Innaa ani baay'ee wanti na ajaa'ibu asirratti maalidha? Amma jechuudha waggaa lama yoo taate shaamaa waggaa lamaatu bitama. Asitti garuu jechuudha yeroo waggaa lama yoo taate miriindaa lamatti si bitama. Waggaa lama yoo taate nama beekutu isa kana godha. Nama beekutu. Baay'een abbaa kee ajaa'iba dhugaa. Abbaa kiyyaa osoo hin ta'in Adada kiyyatu mana keessatti dubartiin ana qofa daa'imti illee ana qofa tureyyuu kanaaf baay'ee seeraan na guddisan dhugaa dubbachuudhaaf. Amma garuu funyaan kiyyaan baay'ee na dinqisiisa dhugaa. Eeshi kun kan waggaa lamaati meenaa kan waggaa sadii immoo ammallee qamisii fudhatee baay'ee kooflinaan ilaala fagag jedhee jedha akkana jedhee koofu. Shaama waggaa sadii eechaasi. Hidhuma gadi gadhiise. Kookaa sadii eechaasi. Eeshi ilaala burtukaanni sadii jira shaaman sadii waggaa sadii mucayyoo. Bakka sadii shaaman sadii. Sanuu mana footootti binaa kabajanii manatti miti. Akkamitti? Agartuu laala achitti dababboon naa bitamee shaamaan naa bitamee achitti achittan ibsi. Kan waggaa sadii ilaala. Daabboo maal manatti bee waan hunduu guuteeti. Asitti immoo. Maal jalaa taate asitti immoo bullooti. Waggaa afurii akka tasaa ta'ee ittiin tolle natti fakkaata aduu san. Maal taate asitti maal naa kabajameeti. Mana footootti achitti asitti gammoojjitti na fidanii na footoo nan kaasisa. Yeroo san manni footoo. Mana keessatti beekuni mana keenya beekuni. Kan jala firaashidha. Firaashirra na ejjechiisan caamaan kiyyaallee akkan qoshushan nagaa. Akkan turuun. Dhugaa baay'ee si kunuunsan abbaan kee. Abbaan kee galateeffadha. Abbaan kiyyaas hundi isaaniitu aadaan kiyyaallee maazariin illee yeroo sanitti buleessi kiyya jira kan annu jiru jechuun footoo kana ofaa miti waliin nu kabajamaa ture. Ani fi obboleechi kiyyaa kan quxisuun kiyya jechuudha. Guyyaa tokko addaan baana ani afuritti jechuun guyyaa afuritti miti annuun kiyya kan kabajamu. Inni immoo ja'a. Hidaarii afuritti. Hidaarii afuritti inni immoo hidaarii ja'a kabajamaaf. Kanaafuu hidaarii afurii ani shanitti nu kabajama bakka yeroo. Walumaa galatti inni achi gadi irra taa'e achi gadi deemee walumaa hidaarii shan. Akkasitti kabajamaa ture. Kan waggaa meeqa ture? Kun waggaa afur. Eessi. Achiin booda waggaa afurii. Abbaa Itaalim isinaa beeksisu. Abbaa Itaalim isaa. Baay'ee bareeda. Wattaadara tureyyuu. Faazariin yeroo san laala. Tasuman kaasee
mana annu edheedhan. Kittibaanni jira gisee san jedhaniiti bakka amma takkittiidha mana laalli annu naa godhanii faa godhanii nagarra shurrubbaa dheeraa. Achitti jechuudha irree kan si waraanan immoo udduu kana goota kaa udduu kana si waraanan. Yaani hoggaa fudhu gisee san yaadadhu garuu natti fakkaata asirratti yoon deebi'u inni saayikiliidhaan na fida. Saayikilii oofa faazarii gisee san. Innaa karaatti namichi tokko saayikiliidhaan gisee darbu. Kamera borbaratti baatee saayikilii gisee oofu arge. Waaw. Wanti kana farra gangaladhe. Atu hin jaalladhu asumatu jaalladhu. Daa'imummaan footoo jaalladha beektaa. Nakkaa kanaaf footoo nakaas naannoo halkanii guyyaa. Dhugaa dubbachuudha. Daa'ima ta'ee sanii footoo jaalladha. Shaqqaxxa fakkaatti jirta bareeddee jirta dha. Kana jedhee isa dhula. Kameraammoo isinitti agarsiisna. Inni hoggaa 4. Sabata deemee karaa irratti footoo nagaasise. Kun immoo hoggaa 5 akka keenya maal qabsiin kun hin jiraa reedimeedii akkamitti jiru reedimeedii kana beekamas dura uffate safara keessattuu ilaala. Inni kun daa'imman jira. Obbolecha kiyya ani hoggaa 4 isa caala. Asitti ani hoggaa 5 inni hoggaa 1 gana. Nagartu dhoqqeen immoo akka dumbulloo akkatti ni bareeda. Kino asitti illee kunis hoggaa asitti ani asirratti jechuudha ani baay'ee si komadheera akkamitti algaa irra raftan akkamitti caawaa yookiin achirra si godhan. Sanna dheeraa deemaan isaa caama kiyya maaliif ba'a? Qoyaanaa bakka namni irra rafu caammoo wajjin. Sanuu onnoon adiidha laala onnoon isaa algaa libsii fi ansoolaan amma irratti dur lalakka caammaa. Caamuma waliin lama ba'a tol akkatti laa harka akka kufne filaa duuba harka qabanii jiranii biraazaa. Inni jecha gisee san akkatti ni bareedu argite. Dumbush jedhee bareedaa kan. Kan biraa. Inni jecha kumas jira kan biraa kan jette. Achiin boodammoo dhufne kana xiqqoo guddadheera kun asitti qoy garuu isa osoo hin ta'in maazarii si faazarii asitti hoggaa ani hoggaa meeqa qoy 1 2 3 4 5 6 ta'u hoggaa torba jiinsiin naa bitame. Jiinsiin kun naan ta'u iyyuu. Haadha maazarii tinooti. Mazariin akkuma salam yoo argitan qalloo takka qoy gaash. Mazariin asitti salamii akka shiit sistaree yoo beektan jechuudha. Sistariin quc mazariidha bakka fuulli ishii dabbasaan ishii maal ishii akkuma ishii babbareeddi baay'ee bareedduudha magaalaa. Achirratti ilaaltanii teechisna magaalaa isheen asirratti illee yoo kaameraan duriin beektee nama gurraachechaa asirratti. Inni kinoo uffata daa'imattiin uffata diimtuu uffate ture inni gosa dhagaa ani quxisuu kiyyaa ta'een kun immoo xiqqishicha gabdiimtichi sanii ana fakkaatu takka ana fakkaatti beeshin fikira dhabeetu bareeda asitti salamiyyeen ni ganaadha yaadamne inni hoggaa 2 keessatti hoggaa 4 annu fikira kan caalu hoggaa 4 ni agarsiiste isa kanallee lamaanuu al tokkoon isitti agarsiise jechuudha. Asitti immoo salamiyyeen kan hoggaa tokko hin qabu na bira hin jiru. Salamiyyeen hoggaa 2 taate asitti agarsiisa hoggaa 2 salamiisitti. Hoggaa 2 maal dumbushee wayiiti qallaan bareedu dhugaa. Salamiin daa'ima taatee dumbushan jette fuulli kun dammoo inni immoo jechuudha. Qoy bakki kun jechuudha ediitiidha moo editingii yeroo sun jira. Editingii dubaan akkana godhan immoo bakka ati itti kaate kun. Lakki boo editingiidha. Footoo beekte gisee footoo beekte kaastee maazariin sirriin jiru. Gisee footoo beekte kaastee. Achiin boodammoo asitti. Heemichoo. Maal kun gaa'ela eenyu taate qoy? Gaa'ela mucaa sargee eenyu kun? Mucaa kana fuutee. Daa'imatti duuba sanii? Mucattiin kun amma guddatte baay'ee guddaadha. Qixxee bara waliin umriin keenya. Garuu bara jechuun waggaa meeqa? Ani baay'ee qalloodha hoggaa 6. Waggaa 6 hoggaa 6 sargii waddaa eessuma keetii? Adaadaa kiyyaa. Kan adaadaa keetii? Adaadaa kiyyaa. Veeluu yeroo jiraa? Tola ishiin akkatti rumtee veeluu salulaan sadiitti kan jedhi bareedaa kana sargiin gisee sanii dhugaa rabbi siin jedha. Safara keenyatti nagarre. Baay'ee bareedan. Miizoonni ishiillee osoo suuraan jiraate seeraan
miizeen isaanii meekaapiin isaanii illee akkatti ni bareedu dhugaa. Tureen garuu eecha akka jiru beeku anillee yeroo biraa jechuudha dhugaan isin jedha baadiyyaa deemee footoo kiyya guureetan isinitti fide. Maanas kufalchiisaa makul. Italiin baay'ee bareeda dhugaa. Suuraan kun baay'ee nama kufalchiisas naa jechuun baay'ee bareeda. Umurii homaa gochuu hin danda'u. Italiin bilaala waggaa 14 waggaa 14 nan ta'a isinitti agarsiisna. Waggaa 14 kun ilma adaadaa kiyyaati karaa haadha kootiin jechuudha. Inni Teedi jedhama waggaa 4 gizee sanii suuraa mana footoo deemee kan onnoo kaasise yeroo sanitti jechuudha kun editiidha. Akka kiyyaatti oriijinaali miti. Oriijinaal osoo hin ta'in editiidha kun daali onnoo. Shaamanillee jira. Editiidha garuu kun beektaa na Ay bareeda garuu yeroo sanii asii gara ispoortanyaan ture naan jettee turte qalloodha. Ispoortanyaan nan gaggalabbatamaa baay'ee qalloodha bara tole. Baay'ee qalloodha gizee isaanii. እና አሲቲ ዳማኪ የሮ ዱማራት ጌራ ሰላም ሰላም የንጥቆ ጉዳተ ተስቲ ከረጋሜ ቀይን ታልተችዳ ጋጃ ቶርባ እንጌጅቶ ሜልካም ስቴይ ኤባቀይ ወጋሜ ቀይቹ ለሰጥሽ ወጋ ሳዳኖ ጅኒ ነው ወጋ ለሞል ጫለም ኪ ጅኒ ይጋታ ቲቪ ነከቶ ወጋሻ ለሰጥ ይላል ወጋሻ ላይ ወጋታ በቀይን ታልተችዳ ይልከሽ አት ወጋሜ ቀሰጥ Aja. Akkasitti. Waggaa 10. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa footoo. Asitti biyya Arabaa deemuu fi qophaa'aa jira suuraan kun jechuudha. Siistarii wajjin dhumarratti bakka akkan jechuun hunduudha afaan kee bakka. Normaali yaadannoo jedhetanii. Baay'ee bareeda garuu asitti illee jechuudha waan jettu shaqqatuutiya. Hordoftoota Diidaa Tube maalifan footoo baay'eetu jira. Kun hunduu kan isheeti garuu as keessa filadheeta wannan. Suuraa daa'immaa baay'een qaba isaa jechuudha. Baay'ee maazarii bira baay'eetu jira. Garuu aduu biraa fiduu dandeechaa isatti. Aanaan kennitu isa kanallee haatee kan ishiin osoo hin argin maazarii footoo kennuun jaalattu jechuun ishiin nakaa yoo barbaadde eegsisii fidnaan jetti malee suuraa naan kennitu yeroo baay'ee jechuudha. Garuu jechuun abbaa kee tokkoffaa baay'ee dinqisiifadhee jira. Sababni isaatis footoo haga ammaa teechisuun isaa ana baay'ee na ajaa'ibee jira. Inni biraa ani baadiyyaa hin jira natti fakkaate aduu biraa fideetan fuula kiyya kana duubatti jechuudha akkatti duubatti gad deebinee jechuudha bara 990 keecha bara 980 keecha jechuudha. 988 kiyya. Akkasitti 1980 idimee keessa. Maali? Na dhugaan isin jedha baay'ee ajaa'ibeera baay'ee hin bareeda baay'ee dinqisiifatee jira. Waan isaan jedhan ganaas komentii irratti barreessanii taalam daa'ima taatee maal fakkaatti baay'eetti kofaltanii dhugaa dubbachuudhaaf fataatti jettanii mee sitti taatolu. Firoota Diidaa maanyeetti egaa viidiyoon keenya har'aa asirratti dhaabuu qabna kaatoonni dubbii sitti baasnee jira. Baay'ee walitti neerra. Egaa walitti baay'isnuuf suuraa keenyaan irratti isa laalaatii yaada yoo qabdan yaadamu komentii jalatti silaa anaaf kana barreessan kan yeroo hunda komentii keessan nan dubbisa. Warra jaalattan hundi keessanuu anillee baay'ee isin jaaladha baay'ee galatoomaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee galatoomaa waan na jaalattaniif jechuudha. Nagaan naataa kara kootiin fixeera. Jechuudha kan biyya Arabaa jechuudha hiriyoota ishee naannoo isa kana jechuudha. Akkatti editii goonee jechuudha maal akka dabarsite yeroo kanatti maal taate yeroo kanatti akkanatti yeroo wanta baay'ee jechuudha. Wanta baay'ee kanaafuu isin hunduu jechuudha jiruu biraa ammoo nagarratti jechuudha nagaan naataa arsiin jedha. Ani mari baay'iste biqiltuu. Qoy isi. Saati. Qoy haadhooti. Dinqisiisin bakka. Baay'een isin jaaladha isin kabajaa horaa bulaayi subscribe share like gochuusaa akka hin irraanfanne nagaan naa jedhaayi. Ciao. Nagaan naa jedhaa ijoollee.